Maciree naannoo jennamoo akkamii sa'aatiin deemee miti sa'aatiin baay'ee deemee jira. Habibti. Maal hanga amma eessa turte? Cireen qophaa'ee jira. Cireen sa'aatii kana qopheessitaa amma hanga amma eessa turte? Nan deeme siin jedheeraa miti? Kalaas dhiqadhu koottu. Dhiqadhu koottu. Taa'e koottu. Nyaadhu. Maaliif soobidditti guddate? Maaliif akkanatti hojjette? Kana zayitiitti baay'istee amma nyaadhe jedhama. Kana zayitiitti baay'istee nyaadhe jedhama. Maal balleessa akkuma dura dalaguut dalage? Maal? Hojjette na nyaachiste. Amma meeshaa karaarraa kaasitii mi'a dhiqiitiin na eegi ani dalagaan deema. Kuni nyaata jedhama. Abdi. Aywa. Kot. Kana kaleessa sitti nama agarsiisne kanan xaragne kaleessa sitti meera hundumtu kun qulqulloofne kunis siree isaa fi manas qulqulleessii na eegi an dalagaan deema. Tole qulqulleessi. Kottu Abdi. Kottu. Laal televizyiinii sin qulqulleessine laal awwaarasaa silaa dalagaan qabdu mati maaluma hojjettaati mana teesse nama ajaa'iba kee kuni. Kunillee qulqulleeffamne. Qulqulleessi kan dalagaan qabdu mati manuma teechaani dalagaan deema waan ta'eef qulqulleessi xumurine eegi yeroo nani dhufutti qulqullaa'ina eeguu qaba kuni. Tole nan qulqulleessi. Tole. Ada onne gaggara galchi. Akka tonne diye gaggara galchiti rabbi. Onne tanti gaggara galchu.
abdii irbaata naa qopheessimee dadhabee jira. Irbaan hin jiru har'a? Ni jira malee taa'e. Namichi kun immoo har'a eenyuma wajjiniin haasaa oolemee qooyi lakkoofsa isaa tassa kattaa eenyuma laata ishiin immoo kan inni wajjin haasa'utu nama ajaa'ibaa namicha kanaa ani haala ooleetti nan hojjedhee fida inni mana keessatti dhalaa naa janaa jira homaa mati. Kan irbaata nyaatu irbaata qophaa'ee jira. Nyaata. Har'a eenyu wajjiniin haasaa turte telefoona? Kan nam tokko wajjin haasa'an kophaa mana walaa eenyu wajjin haasa'aa jiru. Lakkoofsi ani telefoona kee keessatti argee eenyuti? Guyyaa guutuu wajjin haasaa turte. Amma kana keessa walaa miin kophaa fi. Akkamitti mana keessa oolte? Neetworkiin mana keessa hin jiru jechuudha. Neetworkiin kan jiru iyyuu mana keessa. Hiriyootuma tiyya ijoollee dhiiraa wajjin haasaa oole malee eessa deema gara biraan deeme as manuma kana keessa illee oolee na shakkita. Eenyuun hiriyoonni kee nan raqama isaanii hin beekne. Hiriyoota kee nan beeka. Ani hiriyoota keetitti miti. Lakkoofsi kun lakkoofsa haaraadha. Yeroo baay'ee sittani ani dalagaan oola ati guyyaa guutuu dhalaa sobaa oolta manatti keessa teessee maallaqa kiyyaan. Maal taate iyyaaddu ati? Mucaa hiriyaa kiyyaa sin jedhee bara. Mucaa hiriyaa kiyyaati. Anas shakkaayu jira. Kan immoo rabshaan itti baay'iste abdi. Inni warra hin qaldate. Xaraddee fixxee kaatee akkanaan jetti yeroo hundaa galatoominaan hin jettu na busheessuu malee waan an hojii hin qabneef dhiira akka kiyyaa hojjetee isii nyaachisu eessatti asi dhiisiiti jannata keessattuu iyyuu hin argattu waan birrii qabduuf akkaan na quuxessiiti wayi hojii dhabaa. هلا صباح النور الحمد لله. هلا صباح النور الحمد لله. وانت كيفك؟ انا باجي بعد شوية. ايوه مع السلامة. يلا انا كمان بحبك باجي بعد شوية. مع السلامة. eenyuun si jaaladha jette sii bara
Simaaf si yisiise madaamiin naa bilbilee maaf si yisiisa si dalagaadha fi akkanani dhaquuf yani sin jaaladha naan jetti kanaafas sin jaaladha jedheen simmoo maaf si yisiisa kuni dalagaa kiyya. Madaamiin si jaaladha sin jetti. Maal rakkoo qaba? Hojii kootu sin jetti malee na jaaladha si jaaladha sin jetti. Akkan dafee dalagaa dhaquuf kaa maal taate ati ka'eeti ciree naa qopheessi. Madaamiin dhungatanii madaamiin. Madaamiitu naan jedhaan maal si cinqeesi maaliif hinaaf taati? Dhalaadhaaf isin naaftamoo ishiin dhalaadha kan naa bilbilte. Laa madaamii dhungatan dhaga'een beekochaa. Amma yeroo natti deemee jira ka'eeti ciree naa qopheessi. Ka'eeti ciree naa qopheessi kanumallee dalagdee naa qopheessuu dadhabdaa anatu dalagee sila maallaqa sitti fidaa. Ciree dhumallee qopheessuu dadhabdaa. Sii qopheessa tole tan. Yes. Hello. Abdi. Kuni reefu waan dhagahu.
هلا صباح نور. الحمد لله. اليوم صابو عندك؟ تمام باجيلك على الآن. مع السلامة. إنه وجين سووا جتيبات وأنا الأجين نسيتي قوي أجل بوقا مالي نمتين تنجري قويا كان سووا جتيبات إنه وجين نما بالبليف ما إسيانك ما إسيانك تيجينا عربا جلدين mana ooli jette mana ooli akka nama hidhaatti halkanii guyyaa dhiirummaa kiyya dhiisee dhala akka dhalaa ta'e isii akka dubartii ta'e isii illee gargaare maaluma narraa dhabdi maaluma godhanummaan amma dubartii illee manaa yoo ari'ee amma isiin dubartiidha kana caalaa baduu dandeessi maal godhan obsu manaa wayya qootti bulle hello dhageessa obboleetti ati saalfatteellee alatti wannaan jedhiniiti ani waan qarallee guddaa waggaa meeqaa guutuu si obsee jiraadhe waan xiqqoo tana si obsuu hin dadhabuuti ala keessa deemtee hin tabalaashaniiniiti hin badiniiti an obboleetti qabaa obboleetti akka kan keetii qabaan akka kan keen ta'uuti mana galiiti jiraadhu manaa si bahee jira tole manaa bahee jira mana galii jiraadhu agatti matan nagatti sanis dhabe mucaa kanas dhabe eenyumaa wajjiniin hin jiraadha yaa rabbi kiyya yaa jireenya kophaa baay'ee ulfaata akka ummatti hin jiraadha yaa rabbi mucaa sana eessatti argeetu na dhiifama kadhadha yaa rabbi kiyya dhiifama naa godhi wanta baay'een balleessee waan ta'eef dhiifama naa godhi lama aarii bittan takka dhabe waan ta'eef yaa rabbi kiyya dhiifama naa godheeti mucaa sana eessumatti argeetu na dhiifama kadhadha. nyaateera garaan na ciniidha cubbuu abdiitu yaa rabbi cubbuu jalaa na baasi eenyumattan bilbiladha hiriyaa tiyyisanitti bilbiladhu laata ishiin naa dhufti moo mana yaalaan deema yaa rabbi eenyutu mana yaalaa na geecha hello maaloon na dhukkuma mana yaalaa na geechuu dandeessaa fagoo hin jira dhiis baqaa fagoo jiraanna beela eenyuma nyaatu mallee naa hojjeta
Garaan kiyya na jira. Nyaatumti illee mana hin jiru. Tun illee ililleen kaastu. Isa jaalallee kiyya arabaa sanitti maafan hin bilbillee konkolaataa isaatiillee naaf fiduu waan danda'uuf. هلو وينك حبيبي؟ أنا كمان مريض توديني مستشفى. أنا بعيد، أنا مش موجود. تقولها كده وينك؟ سافرين أنجر أمتي. سما جارسك يا ناوية يا ربي جبوسا جلانا باسي. مالو دمن اسمع وجين جراد مالك konkolaataan naatti hallalee moti isuma miskiina kiyya sanaa wayya yaa rabbi dhiifama godhi isuma naan jedha eessumattan argadha dhiifaman jedhaani anumatu balleessaa guddaa irratti balleesse eessumaan argadha bilbilli isaarree cufaa jedha eessumattan barbaade eessuman barbaade namaallee barbaade. maal barbaadde? Dhiifamas kadhachuu dhafan. Maal dhiifama na gaafatte? Dhiifamas kadhachuu barbaade tan dhiifama naa godhu. Ana manatti akka Yeroo baay'ee sin barbaade garuu si argachuu hin dandeenya wanti si ajaa'ibsiisa. Mana taa'ee hin beeku ergaati manaa baate. waan agas ga'a ana irratti dalatti ana mana baatti na ciftee akka dhiira dhalaatti mana na ciftee osoo amanamee si taa'atu waan akka dalatti. An garuu eegaa dhiifama na gaafatte dhiifama si godhe jira gali gara manaa hin dhufaati gali.
taatee jirti malee waan. Babbaa galatoo. Anatti natti deebite baay'ee natti tole malee. Galatoo akkana wayya kaafama. Akkana wayya. Jaalala jechuun akkana. Baay'ee abdii akka biree walii gadi zozzooruun jireenya larraa kun akkamii? Walii gadi zozzooruun arrabsuu barbaadechaadha. Walii gadi ana walii gadi zozzoora. Walii gadi zozzoora. Kun maal inni lippistika eenyu si dhungate? Si shawwadee kaa. Si shawwadee. Si shawwadee. Si tole. Si tole. Namni barri kutaa jira. Barri kutaa jiran? Barri kutaa jiru. Balbalan jalaa bala. Alhamdulillah. Obsi jaalala bita. Namni obsaaf gatii kafalee jaalala akka salphaatti argata. Yaa Rabbi galata keeti. Kana hunda kana argamsiise. Jireenya kiyya haarawa ka durii san akka jiraadhu kana taasiste. Jireenya badaa san irraa gara qulqulluutti kamaatii kiyyas deebiste. Obsa ati naa kennite. Yaa Rabbi obsa akkanaa ammallee narraan fudhatin. Obsi gaariin jaalala bita. Jireenyi hadhooftullee booddeen isaanii mi'oofti. Yaa Rabbi galata keeti yaa Rabbi. Yaa Rabbi galata keeti. Yaa Rabbi. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.